Ashama akkam jirtan daawwattoota chaanaalii Urjii Miidiyaa nagaa keessanii jirra jirtu hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa haala waaqayyo isinii haa ta'u isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo nani qabadhee dhufeeru viidiyoo xiqqoo akkuma argitan kana suuraa kanarraa ni argitanii jedhee yaada viidiyoo kanarratti dubbachuu barbaada jechuudha. እና ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም እያለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ ያደረጋችሁ እናመሰግናለን ብያለሁ። እና እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ይሄን ቪዲዮ ላይ ከዚህም ቀጥሎ የሚመጣው ሁሉም ነገር አብረን ነው የምናየው ማለት ነው። እሱ ላይ አስተያየት ነው የምንሰጠው ማለት ነው። እና ቀጥሎም ወደፊትም አለ ሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። እና ጆልኪኛ ወንቲና ራስን እንጀሉ ኤጋ ካኩም አርኪተን ከነረቲ ከሌሰ ጀቹላ ቪዲዮ ካና ሀራ ወጀቻ ጀራ ከሌሳ እንኳን ቪዲዮ ስልኪ ወንታ አከሲ ወጀቹ ፊሚቲ ባየ ሰጋሲ ሳቱሬ ጀቹላ አኩም አርኪተኑ ከና ባይ ወነገራ ነመኛት ጀቹላ ቪዲዮ ኩኑ ጋራ ቢዱበቹ ጀቹላ አከሲት ሮቤ ጀቹላ ዱባይ ኬሳ አኩም አርኪተኑ ከና ዱባይ ኬሳ አከሲት ሮቤ ጀቹላ ሮምኒ ከሌሳ Dubai Garissa gawaan nama sodaachisudha jechuudha. Dhugaa ani Dubai keessa taa'ee Dubai yeroo akkasitti roobu የመጀመሪያ ኮቲን argee jechuudha. Egaa argitaniitu miidiyaa irrattis ta'ee wantoonni ta'ee haga namni illee lubbuun namaa darbuutitti haga makiina nyaatamuutitti haga karaan cituutitti haga bishaan suuqiin guutuutitti jechuudha. Egaa ka waaqayyoon mirati saatiin immoo har'a hin jiru rooba roobuun bareeda garummaa waaqayyoon gaafa nu barsiisati jira jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf rooba kanarra biyya keenya roobu jechuu dandeechan ni rooba biyya keenya ni rooba biyya keenya rooberre dafeetumas lafti keenya illee jabaatadha waan ta'eef amma hunda qabatee hagana hunda hin jiru. Biyya keenyatti akkuma beektan mana dhoqqeetiin irra caalaan keenya baadiyyaadha kaasee haga magaalaatti ganaa hamma malee baannoodha jechuudha dhoqqeedha. Garuu akkana fudhatameen beeku bishaan Garabbi akkana nama hin fudhatu jechuudha. Anna waaqayyooni waa hundumaaf akka beekuuf fide warri jala baatanis akkasuu warri baddanis jechuu warri amma waayifaan sin jalaa citee kaarabaan gubatee fakkeenyaaf nu birarri obboleettiin ishee kaarabaan mana isaanii gubatee nu bira jirti jechuudha. Keenyayyuu bishaan amma hunda seenira garuu keenya kaaba jala godhamee jira jechuudha. Wanti akka godhamu suuligee minaamin kun balbala duratti waan naafamee dhimma siin dhoowware malee salaayinaan xalaqlaqa jechuudha. Kaleessa akka kaleessatti roobni jechuudha. Anna warri jala baanis hundumti keenyayyuu galata rabbii akka heeyyama ta'eera wanna badis akka heeyyama fiqaadati kan ta'e hundi isaatiyyuu yeroo baay'ee garuu ijoolleen keenya soofii geensin hin jedha kaarabaan kun bishaan gizee dhufe baay'eetu gubachaa jira. Bakka gubatan illee argitaniitu bakka lammeen Itoophiyaa irra du'e ni jira argitaniitu yoo ta'e raate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf. Egaa ka waaqayyoon immoo hunda caalaa inni nuuf haa eegu isaatu akka beekutti nuuf roobeera akka jalaa baanuttis nuuf godheera. Garuu kaleessa dhugaa baay'ee Dubaay keessatti jechuun sanu gannaanu akkasitti roobeen beeku bonaan akkasitti roobu saana baay'uma tokko na ajaa'ibina mana bichaa doon ta'e isaa namumayyuu jechuudha. Akkasi rooban jenne haga irra olii guuttatamuutitti haga makiinaan ol guuttatuutitti roobni isaa jechuudha keessa darbee dhugaa rabbi dubbachuuf wanna nama dinqu jechuudha wanna nama ajaa'ibu. Inna waaqayyoon hundaafuu godhee jira sinin jira ofii gahii warri kana boodas viidiyoo dhufeeyyummoo haga ta'e waaqa biratti immoo ofii kun dirqamaa jechuudha. Yeroo raabamus ta'e halkanas roobuu danda'an beekamu waan ta'eef dawaarraa rooba jedhameen tureeyyuu garuu har'a hin jiru fakkaata. Namni baay'ee geessise dhugaa amma bu'aasa jiru kaleessa yoo agartanii raattan kan hoteela yoo argitanii tiiviidhaanis ta'e tiiktookii akkasumatti yoo ilaalamu suuqiin illee bishaanii manni nyaatarree bishaanii keessa darbee koo chaarjarii bakka itti godhamurraan koo bishaan roobatii ba'aatee ture jechuudha. Waan nama ajaa'ibu keessa. እና ከሰስን ጀራ ሰላም እናስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እኔ እዚህ ጋር ያወራሁት ማለት ነው የትናንትና ዱባይ ውስጥ ዝናብ እንዴት እንደዘነበ ሁሉም ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ይሄን ሀል አይከፋም ቢሆን
ይሄን አላይከፋም ግን ውሃ ገብቷል እኛ በቃ በዛኛው ተቀምጠን ወደ ተወች ነበር የምንገፋው ነበር እና ገብቶ ሌላ ጋር ግን ብዙ እስከ አልጋ ድረስ ጥቅና ነው ያለ በቃ ከቤት እስከሚያስወጣቸው ነው ትናንትና እና ደግሞ ከአረባ ምናምን ለራሱ የተቀጠለ አለ እሱ ሲቀጠል የት ይሄዳሉ በዚህን ሰዓት የኛ ቀለል ራሱ ተቃጥሏል ማለት ነው የኛ ሳይሆን የእህቷ እና በጣም አስፈሪ ነው ማለት ነው ትናንትና በጣም ያስፈራ ነበር ኳስ ስልክ ልትይጂ በቃ የሆነ ነገር ለከሽኩታ ለራሱ ከላይ መብረቁ ሲመጣ በጣም ያስፈራ ነበር እውነት የቤር መስገና አሁን ልጆቹ ለራሱ አሁን እንግዲህ በዚህን ሰዓት አሁን ሰው ይዘጋል አሁን ዋይፋም እንደዛው ሲጠፋባቸው አለ ሳይታሰብ አሁን ዱባይ ያሉ ልጆቹ ዋይፋ ዳታ ሳይጠቀሙ ምንም ዋይፋ ብቻ የሚጠቀሙት አሁን ኦንላይን ሲጠፉ አሁን ቤተሰባዊ ኢትዮጵያ እንደዚህ ይዘው በጣም ይሰጋሉ ማለት ነው ቀጥታ ደውሎ ካልነገርን በስተቀር ማለት ነው ለምን ይሄንን እያዩ ይሄንን አሁን እንደተቆረጠ ሁሉም ጋር ፌስቡክ ምናምን ላይ እየደረሰ ስለሆነ እነሱ ደግሞ አሁን በአጋጣሚ ልጆችን ለራሱ አሁን ጓደኞች ጠፍተዋል ማለት ነው ከትናንትና ጀምሮ ጠፍተዋል በዚህ ምክንያት ነው የጠፉት እንጂ በሌላ ነገር አይጠፉም እዚህ አሁን እንደዚህ ሲጠፉ በጣም እውነት ያቢሩላችን ጋር በሰላም ከሀገራችን ነው የመጣን በሰላም ሀገራችን ይመልስልን እንምላችሁ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ቪዲዮ እንደምትሁት እሱ ላይ ማውራለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ ቪዲዮ እንደምትሩት እንግዲህ እቺ ቀባለ ቀይዋ እንዚህም ቀይ ነው እቺኛው ደምዛዛ ቀይና እቺኛው ሻርብ የለበሰች ለቺ ሻርብ የለበሰችው እንጀራ እናት መሆኗ ማለት ነው እንደሱ ግን የዚህን አባት መጀመሪያ ዱሮ የታፈቅረ ነበርና የዚህን እሷን ሲታፈቅረው አባትዮ አንቺን ነው መጥቼ ማገባ ብሎ ዋዳ ገብቶላት ነበር ቃል ገብቶላት ነበር እሷን ሳያገባት ሌላ ነው ያገባታል ልጅ በሱ ምክንያት የሱ ልጅ እንደምታሳድገው አሁን ለራሱ እሱ ትዳር ኖሮ ለራሱ የሷን ልጅ ተቀብላ ደግሞ በሱ ምክንያት ያንቺ አባት ነው አለ ልጅ ያስቀረኝ እኔ ያገባሻለሁ ብሎ አስቀምጦ ሳያገባይ ቀርቶ ይሄ ባንጂ ነው ዛሬ እንደዚህ የሆነ ብላ የሷን ቂም የአባቱን ቂም እሷ ላይ ነው የምትወጣ ማለት ነው እና እዚህ ጋር ምንድነው መሰላችሁና ወስዳ ማለት አስራ ትገርፋለች ግን የወሰደችው እኮ አስተምራለሁ ብላ ነው ግን ያቺኛዋ ቤት ያለችው ታቀው ማን እንደሆነች ዘመድ ይመስላታል ማለት ነው የሱ ፍላጎት የሆነች ማለት ነው እቺ ግን ዱሮ ስለምታፈቅረውና የሷን ሰዓት እሱን ስትጠብቀው እሱ ሌላ ሀገር ሄዶ እስከሚመጣ ድረስ ራሱ እየጠበቀች ነበር ማለት ነውና ከዛም በኋላ እኔ እሷን ሌላ ላገባ ነው ሲላት እሷ እየጠበቀችው ቃል እንግዲህ ቃል ነው ብላ ተጠብቃለች እስከሚመጣ ከዛም በኋላ ሰዓቱን ያሳልፋል ማለት ነው ደግሞ የምትወደውን ሰው ከሱ ላይ መለየት አትፈልገውም ማለት ነው ከሱ ውስጥ ማለት ተወዳለች ስለሆነ ከሱ አላሰበችም ከሱ ውስጥ መጨረሻ ከሱ ጋር ነው ብሎ ስላሰበች ነው መሰለኝ ግን የሷን ጥቃት እሱ ባየሷ አባት እሱ እንደዛ ስላደረገ እሷ ደግሞ በዚህ ትወጣለች ማለት ነው ልጅቷ እኮ የምታውቀው ነገር የላትም የምታውቀው ምን እንዳላል ምን እንዳደረገ አታውቀው የምታውቀው ነገር የለም ግን አስተምራለሁ ብላ አምጥታ ወደ አዲስ አበባ አምጥታ ወይንም በትምርታ ማን አደረገችላትም ደግሞ ትሰራላታለች ግን ሰራለች ያለች ብላ ደግሞ መስኪና ሳይን ተቀጠቀጣለች ከዛም በኋላ ደግሞ ምን ትላለች ቪዲዮ በሙሉ እጸጸታለሁ ተመልሼ እሷን እንዳልመታ ብዬ ቃል ገብቼ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመታታለሁ ተመልሼ ስመጣ እመታሻለሁ ምን እንደሚከነካኝ አላቅም ወድጄ አይደለም ነው ታውቃላችሁ በዛኛው መበቀል ነው እሷ አሁን እዚህ ላይ ስትገድ እሱ ያየ ይመስላታል እሱ ግን እኮ አያውቅም ልጅቷ እዚህ ታስራ እዚህ ብቻ የትም ቦታ መሄድ አትችለው እንግዲህ በጣም ይሰማል እውነት በራሷ በኩል እሷ ስለተጎዳች እና እሷ መጎዳት አለባት መጎዳት የለበትም እውነት መንፈስ ይኖርበታል እንጂ ማለት ሽው ጭንቅላታችን ስለሄደ ነው እንጂ ወጋጆ ለከኛ ሙጨዮነሽን ሹራቢ ፈቴ ገነዶንቴ እሸሱኒ ሀካ ዳብዲን ትቶልቴ ጭሎሽን ሹራቢ ማታ እረንጀር ሻርቤቹ
abbaa mucayyoo tanaa duritti ni jaalatti waada galiifi ture. Siin fidaa jedhanii gara biyya biraa ture raawwatee haga saniitti teechee seegati inni nama biraa fidee dhufe raawwatee haadha manaa biraa godhatee raawwatee haadha manaa fuudheera siin fuudhu jechuun itti dhagahame jechuudha. Isheen garuu isa nu garsiifte sa'aatii da'umsa isheetii irratti sa'aatii isheen nama biraa wajjin diree itti mudidee ishee teechisaa ture inni ishee akkas teechee seegdu ittiin fakkaanni ta'e maal akka ta'e hin beeku garuu waadaadhaan teechee isheen immoo eegatee turte jaalala sarraa qabduuf taatee turte yeroo isheen da'umsa keessa yeroo gaa'ela keessa seentutti irra dabarsee raawwate kan biraa fidee sababbisaniin badeen Finfinnee dhufee jette Finfinnee dhufteen booda ammoo asitti haala jireenyaa godhattees jalqabde jechuun jireenya ani kubaatee ganaadha. Haa ta'u malee mucayyoon tun immoo kan abbaan isheen jaalattu sanii inta mucayyoodha jechuudha. Mucayyoo tana darbitees immoo akka boqonnaatitti ni dhaqxe jechuudha. Gandumaa jaalattu saniyyuu akka firaatitti ta'e akka maalitti akka jettitti boqattu immoo hin dhaqxe jechuudha. Gizee dhaqxu intalatti tana fidii na bira teechaa barattuuf hin jettee irraa fiddee raawwatteet immoo intalti immoo cokkoontee nyaatanis ta'ee hojiidhanis ta'ee barumsaanis ta'ee hin barsiisne ofii waan ishee fakkaattu nagartanii mucayyoon immoo waan fakkaattu isin arguu dandeechan. Yeroo tokko qiimii abba tokko irratti ba'uun kuni aloo ba'aa jirti jechuudha. Aloo abbaa keetii abbaan kee akkana na godhee jetti bahii ta'an abbaa sun keessaan baanee ammayyuu jechuudha. Maalat abbichuma irratti ba'uu qabdiyyuu malee sala aloo mucayyoo irratti ba'uu hin qabdu. Mucayyoo wanni goote hin jiru. Isheenis irree dubaraa isheenis ofii dubaraa isheenis durba maalat akkuma isheen cokkonamte sun ati cokkonami jechuun immoo sirrii miti jechuudha. Cokkonaan kiyya sirnarra ga'eera atis immoo cokkonami jechuun kun sirrii miti dhugaa rabbi dubbachuu fi laphee haa kennuufi. Baay'ina yeroo baay'ee kanatti hubamna jechuudha. Hundi keenya iyyuu jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf maaliif akkan shamarri immoo baay'ee walitti cakkanti sijjammariyyuu jechuudha. Dhiiraaf dhiira wayyaa dhiirri ammanas walitti hin cakkananu deebii immoo dhiirri shamarranitti ammana jiru. Shamarri garuu shamarri baay'ee walitti cakkanti haaloo sanii sanirratti ba'amuu fi gaarii miti jechuudha. Waan gaarii yoo godhan gaariin nama hojjeta. Akkasuma garuu jaalladhee miti nana laabee maaliif hin gubee jedhee nan tsatsata maaliif akkas godhee jedhee tsatsatee waada gadee tanan galaa gizuma mana ga'e immoo gizuma si argummoo shawna godhaa jetteetti gana jalatti gombisamtee immoo kadhachaatii jirti. Mucayyoon immoo akkasuma koroleeksi inni dhugaa jecheet teechee jirti jechuudha mucayyoon jechuudha. Haaqmina olee akkam jedheen gara barumsa hin baranne biyyatti jechuudha. Warra biratti barumsa nan barsiisadha jetteeti warri seessa jirtii gara ni ilaalanu isaan Finfinnee taa'uudha malee maal keessa maalummaa keessa akka jirtu ishee ilaalanu. Isheen garuu irra jirtu carraa kanarra jirti carraa abbaa ishee hojii abbaa ishee godhe ishee irratti bahee jechuudha. Jechuun yeroo tokko gizee nama barramu dhaaleetiin dhala keetii irratti akkasii haa ga'u yoo jedhame nama barrame akkasii haara mucayyoon tala isaati irratti akkana ga'uun hagam akka nama aarsula hagam akka mucayyoo ishni gizee sanitti hubeessan tuni hubamuu isaan talisaa tuni doo dhagee maalitti fakkaata. Nama tokko gaafa hubdu boru nan hubamamu kan immoo ijoollee yerra gaatii jedhanii doo yaadanii gaariidha. Viidiyoon kiyyaa irraa asitti dhumeera nagaa naaf turaa isiniin jedha.